shororkeessitoota qolachuuf lammiin biyyaa hundi meeshaa waraanaa qabuun haadulum ajajaa olaanaa humnoota waraanaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Aliitu jedhame. Ka'umsi waraanaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa osoo hin taane sirna nugusoota uummata Tigraay fudhachiisuudhaan miseensa ajaja yookaan komandii loltummaa Tigraay Jeneraal ጻድቃን ገብረትንሳኤ jedhame. Wallo lafa awwaalcha humnoota shororkeessitootaan jecha bulchiinsa biltsiginnaatiin mootummaa Abiy Ahmed aangoo irraa kaafnee nageenya biyyattii mirkaneessuuf qindoomina adda tokkummaa humnoota federaalistii fi konfederaalistii Itoophiyaa uumnee jirra. Dubbi himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitu dubbate. Diina kana dhiiga keenyaan lafee keenyaan awwaalleen Itoophiyaa boqoo ol qabachiifnaan yaada Abiy Ahmed dhiheenya kana dubbataa jirudha. Hidhannoon lafa kaa'ameen mariin qaamota siyaasaa fi siivilii hammateen adeemsifamuu qabaan ammoo yaada dippiloomaatotaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun kan daawwataa jirtan mil'oo tibbanaatiin. Mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin waraana waggaa 3 Oromiyaa keessatti adeemsifamaa turee fi waggaa tokkoof ammoo kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti booda irra ammoo gara Amaaraa fi Affaaritti babal'ate mil'annaa. Waraana Oromiyaa keessatti waggaa 3 humna waraana bilisummaa Oromoo fi waraana Abiy Ahmed jidduutti adeemsifameen maaltu uumameen maaltu ta'een imalli waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaata lafeen yookaan magaalotaa fi baadiyaaleen waraana bilisummaa Oromoo jalatti kufan eessa fa'aa eenyuun fa'aatu bilisummaa labsate kan jedhu mil'annaa. Duula maqaa gootota gameeyyiitiin moggaafameen adeemsifamaa ture akkamiin goolabameen duulli amma gara Finfinnee jedhu maal fakkaata kan jedhus mil'annees ilaalla. Gara kaaba Itoophiyaatti gaafa imallu ammoo waraana humna ittisa Tigraay fi waraana Abiy Ahmed Ali jidduutti waggaa tokkoof adeemsifamaa tureen taateewwan jajjaboon waraana kana keessatti uumaman maal fa'aa maaltu raawwatamaa tureen waraanni kun amma eessa gahee jira kan jedhu mil'anneet ilaalla. Humnoonni Abiy Ahmed Aliitiin lolaa jiran adda yookaan qindoomina tokko magaalaa Ameerikaa Washington DC keessatti hundeeffatanii jiru. Humnoonni kun eenyu fa'aa kaayyoon hundeeffama isaa maaliin mootummaan Abiy Ahmed garamitti deemaa jira qindoominni kun ammoo mootummaa Abiy Ahmed maal godhuuf deema kan jedhus mil'anneeti jirra. Ansraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin Abdii Jamaaltu nafaana jira. Kun mil'oo tibbanaatiin. Waraana Itoophiyaan Abiy Ahmed waggoota 3 Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ganna tokkoof Tigraay Amaaraa fi Affaar keessatti humna ittisa Tigraay wajjin adeemsisaa turteen caalamuun hidhattoonni olaantummaan gara Finfinnee imalaatii jiru.
dhufaatii riiformii siyaasaa hordofeen gaafiin saba Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jiraattu keessaan hin deebi'u jechuun bosona Oromiyaatti kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo wal'aansoo hidhannoo mootummaa Abiy Ahmad waliin taasisaa jiruun magaalotaaf baadiyaalee Oromiyaa to'ateen irratti faajee bilisummaa Oromoo dhaabuu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo walabummaan Oromiyaa afaan qawweetiin cabee afaan qawwee malee hin deebi'u jechuun mootummaa Itoophiyaa kan Dr. Abiy Ahmad Aliitiin hoogganamu faana qabsoo hidhannoo taasisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana qabsoo hiree ofiin murteeffachuu uummata Oromoo tarkaanfachiisuudhaan waraana kaayyoo uummata Oromoo fi mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaan loltuu fedhii uummata Oromoo tiksuudha jedhamuun qondaalota waraanichaa irra deddeebiin ibsama. Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf aarsaa walabummaan barbaadu hunda kafaluun qabsicha fiixaan baasuuf imala irra kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo Kora sabah ji'ootaan dura geggeesseen duula waraanaa maqaa gootota gameeyyiin moggaaseen adeemsisaa kan ture yoo ta'u duulichaan magaalotaa fi baadiyaalee danuu dhuunfateetii jira. Duula lixaa fi giddu galeessa Oromiyaa gameessa qabsoo laggasaa wagiin duula kibbaa fi bahaam nadhii gammadaaf elemoo qelxoon duula kaabaa Hasan Ammeetiin moggaaseen wal'aansoo ijibbaachisaa taasisaatii ture. Mee duulota adeemsifamanii fi magaalota yookaan ammoo naannoo to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti kufan keessaa muraasa ilaallee bira haa darbinu. Duula hagayya 7 bara 2021 godina Gujiif Booranaa keessatti adeemsifameen duulli elemoo qilxuu aanota Gujii lixaa kanneen akka Bulee Horaam, Malkaa Sodaam, Galaanaam, Soroobaar Gudaa fi gara caalu ol'aantummaa bilisiginnaa jalaa bilisa yoo baasuun Gujii bahaa keessaayis aanaa Gumii Ellalloo, Gooroo Doolaam, Sabbaa Boroom, Waadaraaf aanaa Liban bal'innaan dhuunfateetii jira. Duulli laggasaa wagii Shawaa lixaatti kan argamu bosona Cillimoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomaatti kan argamu warshaa sukkaara Fincaa'aa Wallagga bahaa aanaa Waayuu Tukeetti kan argamu kaampii humna addaa poolisii Oromiyaa bulchiinsa isaa jalaa baatii hagayyaa darbe keessa galcheera. Duulli laggasaa wagiin baadiyaalee lixa Oromiyaa gara caalu yoo to'atu kamisee fi baateen ammoo faajjii bilisummaa Oromoo dhaabbatteetii jirti. Duulli gara kamisee ammoo duula Hasan Ammee ta'uu isaati. Duula kana keessatti injifannoo waraanaa qofa osoo hin taane loltoota kumaatamaan dirree kibbaa lixaa fi giddu galeessaatti leenjisuun bobbaasuu isaatti dubbatamaa ture. Dargaggeessiin warraaqsa ijibbaachisaa taasisee riiformii siyaasa dinagdee Itoophiyaa keessatti fidee butamuu jijjiiramichaa hordofuun mooraa qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromootti dabalamuu isaatti dubbatama. Dargaggoof dargaggeettiin qabsoo karaa nagayaatiin adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa buqqisan har'a sirna bilisiginnaa qabsoo hidhannootiin buqqisuuf qawwee kaasanii bosona jiru. Qabsoo kana fiixaan baasuuf duulli marsaa jalqabaa maqaa gootota gameeyyiitiin moggaafameen xumuramuun duulli marsaa lammaffaa duula imala gara Finfinnee jedhuun duulli waraanaa jalqabamuu isaa ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ibseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gurbaa marsaa lammaffaa kan yeroo darbee yaadataa bakkoota adda addaatti zooniitiin qoqqoodamee marsaa tokkoffaan adeemaa turetu ture. Akka fakkeenyaatti kan Jaalladdasaa wajji Nadhii Gammadaa, Jaabelee Mooqxisuu fi Hasan Ammee inni kun zoonii adda addaatti qoqqoodameetu deemaa ture. Gurbaan suni gurbaan marsaa tokkoffaa xumura itti goonee akkaataa barbaadamee fi waan barbaadamee guutummaan guutuutti galmaan gahatee amma kan itti aanu zooniin waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundumti goleen Oromiyaa gurbaa marsaa lammaffaa goggaa duula imala gara Finfinnee jedhuudha jalqabee jira. Duulli kun ammoo duula gabroonfataa Finfinnee keessaa buqqisuu fi duula Finfinnee to'achuu akka ta'es dheereetii jira. Finfinneen marfamtee humna waraana bilisummaa Oromoo jala jirti. Duulli
jirummo hanqudha kan ujineene maatii hidda gaqqoofataa kan jiru Oromiyaa hanqudha magaalaa Finfinnee kan bakka kanatti injifannoon kanuu irratti galmaa'ee yeroo hiddi sun hin buqqa'ee bara baraa ummaa deebi'ee hiddi fagoo irraa ciccittu laphee ammas deebitee lafa qabattee rogoon gafummaa nurra dheeratee turuu sun bakki sun cituu qabaa hundeen buqqisuu dhaqanna jenneetu adeemaa jirru. Ummanni Oromoo sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru cinattiin duula imala gara Finfinnee kana milkeessuuf gabrummaa hiddaan buqqisee gatuuf dammaqiinsi siyaasaaf hawaasummaan yeroo kamuu caalaa akka barbaachisuuf balbala Finfinnee shanan daandii seensan kutuun waraana bilisummaa Oromoo waliin Finfinneetti marsuu akka qabu kan dhaame hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo daandiin magaalaa Finfinnee seensan cufamuu qabaam. Ummanni Oromoo midhaanii fi bishaan isaa Finfinnee irraa yoo kutem gumaachi qabsoo kana caaloo hin jiru jechuun ummanni Oromoo uggura midhaanii fi bishaanii magaalaa Finfinnee irra akka kaa'u ibseen. Harri shanan Finfinnee midhaanii bishaan keenya dubbatuu hin qabdu. Filmeen achi keessaa suni qaama Oromootti maxxanee garagaraan dhiiga Oromoo xuuxaa hafuu hin qabu. Lakka'uudha qaba. Kanaaf daandiin kamiyyuu gara magaalaa Finfinneetti geessu cituudha qaba. Cufamuudha qaba. Midhaanii bishaan keenya irraa kunnee itti marsinee taa'uudha qaba. Itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaan zoonii kibbaa gammachuu abbooyyee turtii BBC World Service wajjin taasiseen osoo wareegama guddaa hin kafalin akkaataa Oromiyaa guutuu itti dhuunfannu irratti hojjetaa jirraan Finfinneenis marfama keenya keessa jirti jechuun dubbate. Osoo wareegama guddaan hin bahin akkaatuma itti yaanee guutumaa guutuutti Oromiyaa itti dhuunfannu keessatti hojjetaa jirra. Kanas itti milkaa'aa jirra. Finfinneenis marfama keenya keessa jirti. Finfinnee irraa kiiloomeetira 25 qofa fagaatee kan argamu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hundaan Finfinnee marsinee jirra jechuun hooggantoonni isaa ibsaatii jiru. Miidiyaan warra Ameerikaanotaa CNN gabaasa kamisa darbe qabatee baheen waboon Finfinnee irraa fageenya maayilii 15 yookaan ammoo kiiloomeetira 15 hin caalle irraa lolaa jira jedhe. Humni addaa poolisii Oromiyaa ajjechaawwan balaaleffatamaa waggootan sadan darban Oromiyaa keessatti raawwatameef kan komatamu bulchaa isaa Abiy Ahmad ganuun mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamaati jiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo addunyaa Odaa Tarbii miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa 1165 ta'an hoogganaa Itoophiyaa gananiin waraana bilisummaa Oromootti makamuuf kanneen keessaa 400 immoo godina addaa naannoo Finfinnee laga Xaafootti wabootti makamuu ibseetii jira. Sirna eebbaa loltoota haaraa waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa irratti haasaa kan taasiseen ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa ummanni Oromoo bilisummaa barbaada. Hanga bilisummaa ummanni Oromoo barbaadu argateen faajjiin isaa dhaabbatutti qabsoon itti fufaam hin dhaabbatu jedhe. Maal barbaadda? Bilisummaa barbaadda taanaan hin gaarkaan qabattutti xiqqoon si sossobaa guddaan si sossobaa wanti caccalaqqisu sitti argisiisan si sossobaa kanatu rakkoo ta'e. Bilisummaa jennaan bilisummaan burreen qabdu nagaan baanii nagaan galu walqixxummaa aadaa sirna siyaasa biyya saba kana qabaachuu gaafata. Alaabaan kun dhiigamee kan sararamee namni kumaatamni itti kitimamee itti dhumate suni dhaabbattee hafuu qabdii jechuudha sun buqqa'uun qabduutu kana buqqistee bilisummaan hin jiru jechuudha. Hanga kana naannetti wareegamni sitti fufa qabsoon sitti fufa. Sirni Itoophiyaa bulchuun ajjecha lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf waraana bilisummaa Oromoo kan nasharu keessa jedhuu fi ABO shanee jedhee waamu yoo yakkuun qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo nuti kaayyoo uummata nagaa ajjeesuu hin qabnu kaayyoon keenya sirna waliin
sirna gabroomsaa kuffisuuf TPLF wajjin tumsa waraanaa tolfanneem ajjecha lammiilee nagaa irratti raawwatamuuf qaamoleen idil addunyaa qorachuu danda'uun Itoophiyaa raafneem dhadhaa Oromoo ta'uu baafnaan jechaa fi ejjennoo qabsoo hidhannoo irratti hooggantoonnii fi waraanni bilisummaa Oromoo qabu jedhamuun ibsamam. Oromiyaa bilisaa ijaaruun mirga hiree ofii murteeffachuun awwaala Itoophiyaa nugsootaa irratti walabummaa Oromiyaaf bilisummaa sabootaa ijaaruun akeekaa fi kaayyoo qabsoo hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo akka ta'es ni ibsamam. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya taasisaa jiruu fi muddamni bilisiginnaa uummataaf uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa hunda booji'eetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mallattoo warraaqsaa abdii bilisummaa fi hiree ofii murteeffannaa uummata Oromoo yoo ta'u Itoophiyaa nugusootaa biratti garuu akka farra nugusootaatti ilaalama. Waboon sirna gabroomsaa xumura itti godhuuf gara Finfinnee yoo imaluun humni ittisa Tigraay kan ganne tokkoof raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii Amaaraa faannoom waraana Eertiraa booda irra humna addaa naannoleen jeettiiwwan waraanaa Itoophiyaa dirooniiwwan Dubaayii fi Iraaniin falmaa tureem olaantummaa waraana bilisiginnaa irratti gonfatuun gara Finfinnee imalaatii jira. Waraanni ijibbaachisaan dhiiga qulqullootaa dhugeefem miliyoonota qe'ee malee hambisem kun sadaasa afur bara 2021 raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa Tigraay jidduutti ka'eem. Bulchaan Itoophiyaa haati tinnee Itoophiyaan waraannamte jechuun tarkaanfii haleellaa akka fudhatamu halkan walakkaan ajajeem. Waraanni ka'uu isaatiin waraana ijibbaachisaan dhiiga lammiilee qulqulloo dhangalaase sun jechuudha. ውድ የሀገሬ ሕዝብ ሆይ ዛሬ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወቅተዋታል። ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ ያጠባ ጡቷ ተነክሷል። እኛ ኢትዮጵያውያን በተደመረ በተባበረ ክንድ ይህንን ከሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽኩ humnoonni Abiyyi Ahmadiin hoogganaman faannoom milishaam humna addaa Amaaraam raayyaa ittisa biyyaam loltuu Eertiraa dabalatee TPLFin barbadeessuuf duuleem. Abiyyi ka'umsi waraanaam haleellamuu raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaatii yoo jedhuun qondaalonni TPLF ammoo sirna nugusootaa uummata Tigraay fudhachiisuuf waraana ka'eedha jechuun dubbatu. Waraanni sadaasa afur jalqabeem lubbuu nama baay'ee galaafateem Maqaleen baheem. Sadaasa 28 bara 2020 irratti argamnaam. Waraanni Itoophiyaa fi humnoota isaa waliin lolan magaalaa Maqalee to'atoo ibseem. TPLF rookeettii Asmaraaf Bahar Daaritti furguggeessaa erga ture booda hawaasa mari'achiisuun Maqalee gadhiisee baheem. Kun ammoo tooftaa tarsiimoo loltummaa TPLF fayyadamanidha jedhamuun xiinxaltootaan dubbatamaatii tureem. Abiyyi Ahmad Maqalee dhaqeem humna waraanaa fi jeneraalota Maqalee to'atan galateeffateem. Mootummaa yeroo naannoo Tigraayis hundeesseem. Haala hundaayyuu yookaan ammoo olaantummaan goolamne jedheem kallattii garaagaraatiin ibsaatii tureem. Propagandaan miidiyaaleen Itoophiyaa yeroo san oofaa turan waraanni goolabamuu fi kana booda kan barbaachisu yoo jiraate yakkamtoota barbaadanii bakka isaan itti dhokatanii baasanii seeratti dhiyeessuudhaan kan jedhu tureem. የማንም አገር ወታደር ቢሆን በእናንተ ልክ በእቅድ የሚያሳካ የለም። ሀብታም ሊሆን ይችላል፣ በቁጥር የበዛ ሊሆን ይችላል። በሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን እንጨርሳለን ብሎ ነው ጀነራል ብርሃኑ ያቀረበው። ሶስተኛው ሳምንት እኔ ነኝ የጨመርኩባችሁ። ይሄ ትልቅ ጀግንነትና ብቃት ነው። ይሄ ሰራዊት የተሰጠውን ሚሽን የመጀመሪያው ሚሽን 100% አሳክቷል። ነገር ግን ወንጀለኞች መያዝ አለባቸው።
ወንጀለኞች መያዝ አለባቸው። ጉዮታን ቦዳም መናመሬ በከብኦታ ኡመታቲ ከን ዲያቴም ቡልቻን ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አሊም ራያን ኢትሰብያም ነመናጊያ ተኮሶ ሂነጀሲ መቀሌ ገለ ጀቾን ኤብሳ ከነም ገሩ አላም ነሞኒ ኩማተማን ኡሞ ኢሳቶም ዱበታማቲ ቱረም አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ በጣም ዲሲፕሊንድ ጀግና ወታደር ዳብሌን ሙርሚቶ ታናኖ ትግራይ ከሰሰጫን ኤብሳ ወለው ባስኔ ነሞኒ ኩመሸን ተመትዲያቶም ዱኡ ኢሳኒ ኤራኒቲ ቱረኒም ኩናሞም ከራወተሜን ሁምኖታም ሙመቸ ሚኒስቴራ ደገሮፍ ትግራይ ትዱለኒፊም ራያ ኤትሰብያቲን አከተቶም ኤብሰማቲ ቱረም amajji torbarratti argamnam amajji torbam bara 2021 bara hara jechuudhaan waraanni abiyyim qondaalota TPLF kanneen akka Abbaay Tsahayyem Soyyoo Masfiiniif kanneen biroo ajjeesuufi Sabhat Naggaa fa'aa to'achuu isaa ibsem baatii gurraan dhalaa keessaa immoo loltoonni Eertiraa waraanichatti hirmaatuun gabaafamu jalqabeem gurraan dhala 26 bara 2021 jaarmiyaan mirgana moomam Amnesty International qorannoo taasisen loltoonni Eertiraa Aksuumitti namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu ibsem waraanni Eertiraa hirmaachuu isaa ragaa wajjin bahuu jalqabuu isaatiin bitootessa kudan irratti argamnam ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken ibsa bitootessa kudan bara 2021 baasen duguggaa sanyii lixa Tigraay maayikaadiraatti geggeeffame balaaleffate ajjechaa kanam gareen Abiyyi humnoota TPLF dhalattoota Amaaraa irratti raawwate yoo jedhu gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ammoo faannoo Amaaraattuun dhalattoota Tigraay irratti raawwate jechuun himataati ture. Wakki yeroo dheeraa boodam humnoonni Eertiraa waraanichatti hirmaatuun Abiyyi Ahmad Aliin bitootessa 26 bara 2021 dubbate. ከዚያ በኋላ የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ በእኛ ህዝብ ላይ በጥፋት በሚገለጽ ማንኛውም መንገድ የሚያደርጋቸውን ጥፋቶች አንቀበልም። ኩናሞም ከጂባም ለመፋ አብይ አህመድ አፋን ኢሳቲን አማኔዳም kan jalqabam raayaan ittisa biyyaa nam tokko sona ajjeesin finfinnee gale kan jedhu yoo ta'u namoonni baay'een ajjeefamuu isaa torratti ragame kan biraammoo humni alaa waraana Itoophiyaatti hin hirmaanne yoo jedhu deebisee ammoo humni Eertiraa hirmaachuun ragaa ofetti bahem waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa uummata Tigraay gaafa caamsaa tokko bara 2021 paarlaamaa Itoophiyaatiin shororkeessummaan yoo farrajaman bulchaan Ameerikaa Joo Baayiden ammoo caamsaan 24 bara 2021 qondaalota Itoophiyaaf Eertiraa ammaa fi duraanii milishoota Amaaraaf miseensota TPLF kanneen waraana Tigraay furmaanni akka hin argamne taasisan irratti dhorkaa fiizaa kaa'u ibsem humnootiin Tigraay gara gammoojjii Taampeenii fi gaarreen Tigraayitti baqatan biyyeessifachuun humna isaanii itichanii loltuu humna addaa irraa gara humna ittisa Tigraayitti guddisuun haleellaa cimaa raawwachuu jalqabuun isaanii baatii waxabajjii keessaa dhagahamuu jalqabe. Waxabajjii 29 irratti argamna guyyaa taateen dinqisiisaan Tigraay keessatti uumamedha. haleellaa hamaan humnoota bulchiinsa bilisiginnaa tamsan irratti banamee jabaachuun waxabajjii 29 barri 2021 humni ittisa Tigraay raayyaa ittisa biyyaa 60 booji'ee of dura oofuun magaalaa guddoo naannoo Tigraay kan tarsiimoo loltummaatiif gadhiiseen ji'a 8 booda deebi'ee qabate. Gareen federaalaa dhukaasa dhaabuun naannicha keessaa bahuu labse. Jeneraal Baacaa Dabalee ammoo humnoota booji'amanii hiriiraan Maqalee galfaman footoshooppiidha malee raayyaa ittisa biyyaatii miti jechuun dubbate. Kun ammoo kallattii garaagaraatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti mormii jabaa kaase. More than 7,000 captive Ethiopian soldiers have walked from Abdi Esher, about 75 kilometers southwest of Mekele, the capital of Ethiopia's Tigray region. The Ethiopian soldiers captured by the Tigray Defense Force are alleged to have walked over 4 days. Kana boodam humnoonni ittisa Tigraay maqaa duula haadholii Tigraay jedhu moggaafachuun kibbaa fi lixa Tigraayitti duule adoolessa 13 irratti argamna. Adoolessa 13 bara 2021 gaafam magaalaa Allamaaxaam
qabachuu humnoonni Tigraay ibsan jechuudha. Kana ammoo kan ibsem dubbi himaa TPLF Geetaachoo Raddaa ta'uu isaati. TPLF waraana bilisiginnaa faana dha'uu hin dhiifneem, waraanichis hin dhaabbanneem, amma deebisee kan weeraraa jiru humnoota TPLF. Waraanni Abiy Ahmed Ali ammoo gara duubaatti dhiyeessuu irratti argama. Waraanichi adoolessa 19 daangaa cabsuun naannoo Amaaraa fi Affaar seeneem. Lolli guddaan daandii Itiyoo Jibuutii, daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii qabachuuf geggeeffame. Hagayya 10 bara 2021 Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa hundaan gara adda waraanaatti bobba'aa jechuun yaamicha taasise. Kun ammoo humni ittisa Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar seenuu hordofeeti. Lola naannoo Amaaraa fi Affaaritti taasifameen lubbuun namaa kumaatamaan, loltuun kumaatamaan biyyee uffachoota dubbatama. Lolichi ammoo lolicha ijibaachisaa fi suukaneessaa akka ta'een miidiyaaleen garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Fulbaana 17 irratti argamna. Kun ammoo gaafa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden sanada ajajam pirezidaantummaa qaamolee mootummaa Itoophiyaa, Eertiraa, TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa keessaa akka waraanichi itti fufuu taasisanii fi dhukaasni akka dhaabbatu danqan qoqqobuu danda'u gaafa mallatteessedha. Baatii onkoloolessaa keessa seennetti jirra. Haleellaan qilleensaa onkoloolessa 9 irraa jalqabee naannoo Tigraayitti bulchiinsa Abiy Ahmed Aliitiin raawwatamuu jalqabe. Onkoloolessa 30 bara 2021 humni ittisa Tigraay magaalaa Daseen yoo to'atu Abiy Ahmed ammoo lammiilee biyyattii hundi meeshaa waraanaa qabdaniin TPLF'tti yaa'aa jechuun yaamicha taasise. Yaamicha bulchaan Itoophiyaa taasise kana hordofuun dhaabbanni Feesbuukaa Itoophiyaa keessatti lola sabummaa akka ka'uuf yaamichi taasifamee jira jechuun maxxansa isaa kaase. Sadaasa tokko irratti argamna. Sadaasa tokko bara 2021 kombolchaan yoo to'atamtu naannoon Amaaraa waajjiraalee mootummaa guutuu cufuun uummanni naannichaa hundi gara adda waraanaa jedhe. Sadaasa 3 bara 2021 kamiseen yoo to'atamtu gareen Abiy Ahmed haleellaa diroonii aanaa harxummaa fursee caffatti raawwateen lubbuu nama 38 yoonii balleesse 42 ol madeesse. Baateenis walabummaa labsachuun humna waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay jala galte. Waraana adda waraanaa kaabaatti adeemsifamaa jiru kanaan tumsa waraanaa kan tolfatan waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay adda waraanaa Walloo irratti waraana adeemsifamaa jiruun wal qunnamuu isaaniitti dubbatama. Wiixata darbee ministeerotaaf deetaa ministeerotaa wajjin kan mari'ate muummichi ministeera Itoophiyaa jedhamuun kan himamu Abiy Ahmed adda waraanaa Wallootti lammiilee alaa gurraachaa fi adiin hirmaatuun lolanii jiru jechuun dubbate. ይህ ኃይል እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ የሌላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል። ነጮች፣ ጥቁሮች በደሴ ውጊያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተሳትፈው ሞተዋል። ካዮፊን አኬካ ወራና ካን ኤብሴ ሆገናን ሁምኖታ ወራኔ ኢትዮጵያ ኩን ወራኒ ቶፍታ ኢሰዱማ ፈዲ ሲያሳ ገልማን ኢቲን ጋታኒዳ ጀለም ጦርነት ማለት የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ የመጨረሻው ጫፍ ማለት ነው። ፈዲ ሲያሳ ወራናት ፈየደመኒን ገልማን ገሁፍ ያሎን ብየዲጌም ጋጋ አማናሞ ማፊደ ጀቾን ያኒ ኢትከነማት ይጅራም ሃሳ ኢሳ ከና ቦዳ ጀቾዳም Sadasashan barakumalamaaf 21 irra geenyeeti jirra. Sadasashan barakumalaaf 21 ammoo humnoonni Abiy Ahmed Aliitiin lolan 9 walgahuun Ameerikaa Waashingtan DC keessatti waliigaltee mallatteessuu isaaniitti dhagahame. Dhaabbileen waliigaltee kana mallatteessan waraana bilisummaa Oromoo TPLF, adda bilisummaa biyyaalessa Sidaamaa, Somali State Resistance, adda tokkummaa warraaqsa dimokiraatawaa Affaar, sosochii dimokiraatawaa Agawum, sosochii bilisummaa uummata Beneshaangul Gumuz, waraana bilisummaa uummata Gaambeellaa fi paartii dimokiraatawaa Qamaantii yoo ta'an qindoominni tolfatan ammoo adda tokkummaa humnoota federaalistii fi konfederaalistii Itoophiyaa jedhama.
kaayyoon qindoominna kanaamoo mootummaa aangorra jiru kaasuufiin mootummaa ce'umsaa hundeessuudha. Gareen bilisiginnaa tumsichi uumame mootummaa seeraan filame wajjin wal bira yoo qabame fudhatama hin qabu jechuun ibsaatii jira. Odaa Tarbiin yaada miidiyaaleef kenneen humnoota DC'tiin waliigaltee mallatteessan keessaa irra caalaan isaanii koonfederaalistiidha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoos koonfederaalistiidha. Ce'umsi kunis koonfederaalistii jalatti akka geggeeffamu waliigalleem nuti mirga hiree murteeffachuutti amannaa kana ammoo uummata Oromootti dhiyeessina isaan akka filatan goona jechuun akeeka waliigaltee isaanis ibse. Dippiloomaatonni jechuun Jeffrey David Feltman dabalateem komishiinara gamtaa Afrikaa Muusaa Fakiitiin pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaata hidhannoo lafa kaayaa jechuun Itoophiyaa yoo gaafatan pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni ammoo 16/2021 pirezidaantota Afrikaa bahaa dhimmi Itoophiyaa irratti mari'achiisuuf walgahii waameetii jira. Itoophiyaan Abiy Ahmed raafamaa jirti. Qabsaa'onni wal'aansoo hiree murteeffannaa sabootaaf taasisaa jiran cimsanii itti deemaatii jiru. Abiyyeen aangoo gadhiiseen biyya baraaramoom lolee biyya liiga kan jedhuun bullee arguuf deemna. Ansiraa sabaa ture. Gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'oo tibbanaa kan isin biraan gahaa ture. Abdii Jamaali.